jajjabina naaf kadhadhaa akkaana ni jabaadhee sabboon tulaata gabbaasee hulaa cifadhee ol garagalee niin bulaa je'ee yaadusaan si haa jajjabeessu naan jaara. Mana jaaruuf deemti mana jireenyaa kadhunfaa isiitti. Akkatti laata jalaa hafti haati sabboon tulaa ni obsiti moo hin obsitu nafaana turtaniitu mana argita. Rabbi si haa jajjabeessu jabaadhu. Waan hin jee isinitti himu jechaan naan katagaa hin beeku maaliif meegaa nama intala takkitti qabu. Namaafin kan najju mee maal jedhu isin ilmootiyyaas geeletiyyaas obboleettitiyyaas waan hunda Ashama harka fuunee jaalatamtootaa fi kabajamtootaa hordoftoota waleetubee nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu jecha anillee nagaa kootii fayyaa kootii isinillee akka nagaa fayyaa taatan waaqayyorraa abdii guddaan qabaa isiniin jechuun jaaladha. Hundi keessanuu baga nagaa fayyaa taatanii noora baga nagaan dhuftan isiniin jecha warroonni maatii koo taatanii like share comment gootanii hanga ammaa na cinaa dhaabbattanii na jajjabeessaa jirtan galatoomaa ulfaadhaa horaa bulaa isiniin jechuu jaaladha. Onneen tiyammoo iddoo guddaa isiniif qabdi hedduu isin jaaladha naaf jiraadha. Warroonni maatii koo hin taane hanga ammaa karra koo balbala koo hin beenne subscribe gochuu gara mana waleetuutti dabalamuudhaan wantoota garaagaraa kan asirratti darban akka hordoftan kabajaa isin gaafannaa isattaan fudhan har'a sagantaa adda ta'e tokko qabadhee isinii dhufee jira. Innillee maal jettanii arguudhaafis goggo'aa yookaan dharra'aa jirtu jechuudha akkas jedhama. Hawwiidhaan eeggachaa jirtu har'a kaawwaleen manuma arabaa kana keessatti cidha qopheeffattee cidha ishee kanarratti immoo akka argamtan abdii guutuudhaan isin eeggadhee isin affeeraa jira. Hundi keessanuu akka cidha kanarraa hin hafne immoo kabajaan isin gaafadha isiniin jechuu jaaladha. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya egaa akka geetti kan ittiin namaan ga'u waaqayyoodha. Kan rabbi ittiin namaan ga'edha namni kan geetti irra ga'u. Innaa ilmi dhiiraa kan dhalate intalli dhiiras kan dhalatte gaafa gahee sadarkaa geettirra sadarkaa guddina irra ga'anii gara geettii gara mana dhuunfaa ijaarratanii hirkattummaa kan maatii wajjin jiraachaa ba'anirraa goranii of danda'anii kan jiraatan walitti dabalaman kan waaqayyo duudha abbootiif hawwootii keenyarraa dhufee fi kan waaqayyo nuuf uumedha. Akkasumas obboleettiin keenya waan kanaan jecheef haati ishee immoo takkittiitu ofirraa kennaan jira jettee hedduu gadditeerti. Garuu immoo intalli shamarranii erga geessetti kanuma namaati waan ta'eef dirqama garaa ofii gudduuffatanii kennuun dirqama waan hin oolledha jechuudha. Maaliif shamarri takka hagam fe'es yoo turte yeroo ammaa kana amata 25 amata 20 hanga 23 erga barri biyyi arabaa kun dhufe shamarri takka dogaa ilan ijaarratiin aga amata 25 turaa jirti yeroo ammaa kana. Yeroo durii irratti yeroo hawwootiif abbootii keenya irratti shamarri dhalattee amata 12 yeroo geessetti gara gaa'ilaatitti inseessisu jechuudha maatiin durii. Kan ammaa kun yeroo keenya kanatti immoo waaqayyoof galanni haa ga'uuti. Of danda'anii yeroo of danda'aniiti jechuudha kan gaa'ila irra ga'anii sadarkaa gaa'ilaa erga of danda'anidha. Kan durii akkaataa nyaatatti qopheessitu osoo hin beekin mana jireenya kan ijaarrattu jechuudha maatirraa kan adda baatu baay'ee ulfaata jechuudha. Kan ammaa kun garuu hedduu tokko kan namatti toludha. Baay'ee tokko jijjiiramni garaagaraa jira. Shamarri takka of beettee maalummaa gaa'ulaa beettee san bichaarra osoo ta'in ilmatti heerumsanitti dhiyaattee bakka waan garaagaraatiin sirriitti barteeti kan gaa'ila irra seentu jechuudha.
akka ijoollee warra durii sanitti odoo hin beekin deemtee achitti boochee aga barattutti keessi boora'e osoo hin taane beettee barteeti kan ammaa kan deemtu. Kanaaf obboleettii teenya sabboontu baga waaqayyoon sadarkaa kanaan si ga'ee kan rabbi ittiin nama ga'eedha kan kana argu waan ta'eef baga waaqayyoon hiree kanaan si ga'ee hireen immoo hiree bareedduu kan si dhufe immoo kan si jaalatu kan si haammatu kan si dhungatu kan si daddarbu osoo hin taane kan ofitti si qabee si dhungatu si faa godhu hireen hiree gaarii si faa taatu gaa'ilati keessa seenaa jirtu kun gaa'ila bareedduu si faa ta'u. Bakka deemtutti milkooftuu ta'ii intala jaalatamtuu ta'ii siin jechuu jaaladha inni si dhufe sunillee kan waan isa eebbise kan siif ta'u siif haa ta'u kan wajjin gammaddee jiraattu jireenya kee guutuu kan si gammachiisu siif haa ta'u haadha keetis immoo akka gaarii akka argitee dhungattu immoo waaqayyoon itti sinaa ga'u takkarraa intalli kee immoo kan biraa yoo fidde lamatti jijjiiramuu ni danda'ama. Kanaafuu baga kanaan isiniin ga'e isiniin jechuu jaaladha haadha intala baga geettii kana geessanii baga guyyaa kanas argitanii isiniin jechuu jaaladha horaa bulaa waaqayyo sinaa eebbisuu isiniin jechuu jaaladha sabboontuu koo horii buli baay'ee si jaaladha baay'ee si kabaja obboleettii koo baga kanaan geeche baga yeroo kanas geeche baga sadarkaa kanaan geeche baga amata kanas geesse baga nuuf dhalatte baga geettii keetirrallee nuuf geesse isiniin jechuu jaaladha. Waaqayyoon hiree gaarii hiree bareedduu hiree eebbifamtuu siif haa ta'u horaa bulaa waaqayyoon sin wajjin sinaa jiraachisu galatooma. Siyaayiduu garaa kan keenan jaadha. Akka ta'uun beeku wallaahi. Akkumaan ta'uun beeku halkan hunda ol keetiin ta'an riba keessaa maaliif yoomna biraa deemti yaadda garuu deemuu hin ooltu. Deemuu nooltu yoomna biraa deemti. Isin ilmootiyyaas, geeleetiyyaas, obboleettitiyyaas waan hunda kiyya maal jeesanii ibsaanii ni fugaarisin. Obsii hireen abbaa hin dabarree jajaansaan obsii naan jaadha. Akkasii kunoo sabboontu isin gartan qashxee tana nin kanna. Kan nuuf hin deema. Walaawalaawali erinja faanooftu olchaalacha soolii addaan baatii noortu eeguulaasho rajamala hojii caalaa birrii caalaa jedhee affeetu shaggee dhannaa shaggee manaan jirtu echaadhaatti jennaan gabaabatee jedhee marii baatee jennaan kopheen daree jettee kopheen numaan ooltu qalloo numaan ooltu mooyaa laashoon balaa boondii caalaa jedhee affeetu. Egaa akka haadha sabboontuu qaaliif gaarii namaa sabboontuun ta'e uumaa hin ooltu uumaa rabbiiti. Baga ittiin ga'e oduma garaan keessi muru oduma garaan keessi dhukkubu kennuun immoo waan hin oolledha dirqama kennamuu qabdi kaayi. Egaa kaasinillee waaqayyoon garaa keessa sinaa jabeessu sabboontu keessan takkitti immoo ofirraa baastanii yoo kennitan hedduu ulfaata. Hundaafuu waaqayyoon hiree gaarii haa godhuufi bakki itti deemtu bakka gaarii hiree gaarii haa ta'uufiin jedha. Hanga digabbaatu gaggabu kalaas jijjabadheetu manta. Kalaas agasiin gabbaatu jijjabeessee akkasiin deemte finqil manja. Ana ammoo natti hin tagasaniif sibiraan deemudha. Sibiraan deemu Sibiraan deemuu hin qabdega. yoo gaggabinu ati diree intalti dhalate takka heerumaan fiinooftu isi tadeessi fadammoo laal kasinarsini kasindarsini yaani maal janga yaami ergaddu yaami elmaddu jetti oromooni asmaa kutaddu asin tuqaddu san kanuma akkasiilaa rabbi yaa rabbi kasabboontuuti yalaa isi